Learn with Hello, akkam jirtu? Nagaan Waaqa isiniif haa ta'u. Kana xaansee kutaa 10ffaa akkamittiin akka saampil laayiniin hojjetamu wajjin ilaalla. Already gara fixaarra gahaa jirra. Saampil laayinii yookaan cross sectionii keenya erzi workii gaafa hojjennu waan baay'ee nu barbaachisanidha. Amma kanaan booda wanti nuti hojjennu erzi workiidhaaf wantoota nu barbaachisanidha jechuudha. So saampil laayinii akkamittiin akka hojjechuu dandeenyu wajjin ilaalla. Saampil laayiniin kanadha. Saampil laayiniin kana fakkaata. Saampil laayinii kana akkamitti hojjenna? So saampil laayinii otoo hin hojjetiin erzi voolumii keenya argachuu hin dandeenyu. Sababiin isaa erzi voolumii meetidii lamaan hojjeta siriidiin. Tokkoffaa average indi meetidiidhaan hojjeta. Lammaffaa plasmodial meetidii hojjeta jechuudha. So average indi waan fayyadamnuuf saampil laayinii keenya hojjechuun dirqama hojjeta jechuudha. So saampil laayinii kana akkamittiin akka hojjennu wajjin ilaalla jechuudha. Kana kan dura hojjedha. Kan godhee booda wajjin ilaalla. So saampil laayinii ammas hoomii jala galee saampil laayin kan jettu kunuus kana jirti. So saampil laayin irratti kilikii goona. Saampil laayin irratti kilikii gaafa goonu right click gaafa goonu select alignment or press enter key to select from list jedha. Kan alignment keenya iski arginu tunna kan interi press gaafa goonu nu filannu nu dhiyeessaa jaallamtoota jiran keessaa lamtoota kanatu jira keessaa alignment center line ko so okay jedha jechuudha. Saambool gaafa akka jennu boxii akkasiitu dhufa. Saambooddee boxii kanarratti haa boxiin kun dhufu maqaa akkamittiin akka kennuu dandeenyu illee nu kenna. Akkasumallee tokko tokkoon isaa kun faayidaa dhuunfaa mataa isaatii qaba. Dhufne askeetti maqaa kennuu ni dandeenya. Edit create sample line group, edit group default, delete current group. Keenyaaf current wanne in delete goone jira waan ta'eef nu hin barbaachisu. So sample line irratti okay jenna. Saamboddee enter, saamboddee okay. Saamboddee daataan godhee nu dhufee booddee dhufne as keessa galleeti. As keessa galleetu sample line kana akkamitti hojjenna? Station irratti nuuf haa ta'u moo baay'ee reenjiidhaan nuuf haa ta'u moo akkamitti tokko tokkoon goonamuuf isaa intervaalaan haa hojjetu kan jedhu yookaan immoo peak point on screen from collider hin dandeenya from existing point laan iyyuu sample laan hojjechuu dandeenya jechuudha. Amma peak point jechuun tokko tokkoon hojjechuu jechuudha. Amma tokko tokko hojjenne waan hin dandeenyeef akkuma kan hojjetu baay'ee reenjii jennee kenna jechuudha. So booda baay'ee reenjii gaafa jennu intervaala meeqaan isin hojjechuu barbaadaa jedha. Waan amma fakkeenyaaf intervaala 20 haa hojjetu jedha jechuudha. So okay. Gaafa jedhu kun kanaatiin saampil laayinii kiyya naaf hojjetee jira jechuudha. It's all about saampil laayinii. Saampil laayinii keenya kana fakkaata jechaadha. Saampil laayinii keenya kana jijjiiruu hin dandeenya. Fakkeenyaaf saampil laayin property yookaas saampil laayin property idii saampil laayin style saampil laayin group property kan jedhudha. Saampil laayin group jechuun tokko tokko hojjechuu barbaanne saampil laayin property irra galla. Hundumaa isaa takkaatu jechuu gaafa barbaanne gin saampil laayin group property kan jedhu galla jechuudha. Saampil laayin group property irra gallee booda sample line information kan jiru jira kun maqaa sample line keenyaati. Akkasumallee sample line kan jiru kun wadanallee hin jira jechuudha. Center line keenyarraa offset amma gooneedha jechuudha. Amma kun addana jiran kun center line keenyarraa amma offset gooneedha jechuudha. So 20 gooneera. Baay'ee gurguddifneera jechuudha. Fakkeenyaaf karaan keenya 20dha. Karaan keenya 20 erga ta'ee 10 offset yoo goone dhugaa 12 yoo goone rakkina qabu amma 12 offset goone ilaaluu ni dandeenya jechuudha. So kana gochuudha kana sirreeffachuu barbaanne shift tuqne takkatti jiru barbaanne jechuudha. Shift tuqne kana shangola kanas shangaa go dasa jijjiirachaa godha shashatti fakkeenya godha shangochuu barbaanne akkattiin nu jijjiiree jira jechuudha. Sample line keenya intini size isaa jijjiiruu ni dandeenya. Barreeffamoota yookaan kanallee jijjiiruu ni dandeenya. Levelii isaa jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas ol dheeressinee gad dheeressinee hojjechuu ni dandeenya. Yoo barbaannes immoo finne asitti edit gochuu ni dandeenya jechuudha. Amma sample line keenya gin consider goone amma nu fayyadan hojjechuutu nurra jira jechuudha. So this is all about how to create sample line. So task xiqqoodha sample line hojjechuun baay'ee ulfaatu. Sample line hojjenneerra jechuudha. Sample line erga hojjennee maaltu nu hafa? Cross section nu hafa jechuudha. Cross section hojjechuutu nu hafa.
Ciao, see you next cross section irratti kutaa 11 irratti wal agarraa jechuudha.